آمين إلى درجات نجيم أمرين والما قالتي دا إجوري ميكا قبضة سادي والما قال ولي قال ترب تربان كيسا نما ميكاتو أكاكيا كان فكات نما سادي لا takka dubartiidha? Takka dhala. Takka. Takka lama dhiira. Lamaan dhiiraa suni tokko qamari tokko isa jira. Mikaa'el. Tokko isa jira. Mikaa'eli maqaan. Maqaan isaa Mikaa'eli. Amma xiqqoon har'aahi hanga amataa jaha torbaatillee ni ta'ana dura osuma ni jiru osuma magaalaa Finfinnee keessallee dhufanii naafi abbaa yaamutti osuma nutti dhiyaatin kanuma deemee abbaa qabeenyaatti deeman achi garra jedhamu dhabne gaasabana kana akka jabaan lubbuun nagadditee fi jirti. Kanarratti waaniin itti dabaluu barbaadu ummanni Oromoos ta'e kan afaan keenya kana dhagahaa jirtan kan haadhatiyya arra asirra fideef tokko hubannoo uumuudhaaf ilaachota qaama miidhamaaf qaban hubannoo uumuudhaaf Please want to share copy link godha. Only person share godha. Kabar sirras gafi kaba. Inna nafi taadhaa koo himuufi. Rakkoon qabu gaafii barbaadan gaafachuun dandeessanii kanaafuu waan kan share copy link godha addunyaa guutuuf facaasa. Na haya gaafii teetiin keessummeessamuu be haya. Atoo qamar yeroo hundi yeroo deemtu isuma dhuguma rabbii. Wanna nu gaafa si argu nan gammadee dhufe ngasi seera si argee geema si taphachiisee yaadatte yoo ta'e geema taphataa in gammaddaa in kolfitaa gammaddee olii gadi fide. Gammaddi gammachuu kun maa inni qaban nama fayyaa guutuu dhaaba dheeraa qabu caalaatti gammadda yeroo hunda isuma dhuguma. Maali sabriidha waa hundaa'u bakka rabbii waa hunda akka na bira jiru waan abdadhuufi abadan harkaan kennu yeroo hunda gammadaa ta'uun harkaa fi miila qabaachuun murteessaa mi jiruu fi jireenya kee keessatti akka murteessaan ta'in nan argan haati tiyya waan haadha taateef waan baay'ee dhoysite malee isiidha tasilaa gati yoggaa jedhanii harkatti uffatan nagattu sunu nan gan akkamittiin gadda'an isiinuu naan boonaa jirti gaafa isiittiin salphisan gaafa isiittiin xiqqeessan xinneessan nan gan aboo kana awwaala jedhanii waan baay'ee ni beektanii mi uiste rabbiin irra na dabarse marfee waraan eega tokko nadeesse kan biraas jira namoonni akka kiyyaa baay'ee jira nuti nam sadii takkaa iccitiitan ummata Oromootti isinimne ummatatti isinimne gaafa guyyaa akkanaatiin carraa kanatti fayyadame namoonni argitan karaa keessaatiinis nu beeksisa. Jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf eega gurguddanneen booda baay'ee tattaafachaa turre sababa garagaraatiin gargar facaan. Iccitiisan yoon ol baase amma way biyya keessa jirutu naafillee laanni beeytanii isiniif haa galu. Nagaya barbaanna, jaalala barbaanna, guddina barbaanna, jijjiiramuudha barbaanna. Kanaatu gargar nu facaase namoonni walitti nu qabdan. Walitti nu qabaa karaa keessaatiin yoo argitan haati tiyya garaasii yeroo mara madaadha yoo na argitu isa sayyaaddi. Anaa fi inni sun takkaa mubaarakiif isin himne nama tiktokuma haasofuu takkaa himeen beeku. Mikaa'el jedhama. Daandii ofitti amanamummaa kana naa ibse. Nama sadeen kan yeroo deessu yeroo isaan lamaan deessu marfee waraannadhu jedhanii yeroo ana ulfooftu. Ati oomisha bu'aa hin qabne oomishu jirta. Siigala kan biyyaaf hin tolle kan hirkattummaa baay'atu kanaaf marfee waraannadhu jedhaniini indidde kunoo wallaahi na bira jirti waanii nan irra haasa'uu miti gin ammoo isin hin dubbati waan akkanaa naan jetti haadholee warra qaama miidhamaa qaban sabarsiisuudhaaf jabeessuudhaaf onneetti godhuudhaaf rabbiin keeriif isinii kee fidee guddisaa gadi baasaa yoo dandeessan barsiisaa yoo dandeessan mana yaalaa geessa hawallaa namuu jira kanaaf hin dhoksina jedhaanii kanaaf carraa kana fayyadamee gaafaati mana kiyyaa deessu naa dhufte alhamdulillah jettee daa'ima kiyyaa ammatte gaa kanaaf
sin awwaalini sin gatini naan jette egaa muujizaa rabbiiti waan ta'eef innaa maddi gammachuu kiyyaamuu bee kanaan siin jedha isiinuu bara namni ilmoo daa'ima argatee rabbi kenneefi jennaan daa'ima qulqulluu fayyaa kenneefi jennaan geessitee zubaalaa keessatti gataa jirtu keessatti haadha ilmoosii guddifattee sabbartee rabbitti sabbartee jabaattee fitnaa rabbi isaa kenne fitnaa rabbi isiitti kenne tarkaanfattee rabbiinis waa malee kennineefi fayyaatti kennuu wallaallee nama akka kootii nama akka naanii nama akka biraa maastar kennuufi wallaallee kanatti kenneetti fatanaa sana darbiteetti walumaa galatti haati kee haadha jedhamtee gabaabinaan hin waamamtu haadha jedhamtee dheereffamtee waamamti kanaaf haadha keenyaa boonyaa utuu qurcii taanes utuu waan biraa taanes haati keenya nungattu turte jennee yaanna kanaaf haadha jaallanna kanaaf haadha keenya irratti duuna fakkeenyaadha biyya duniyaarra hin jiru walumaa galatti kabajamtoota jaallatamtoota keenya qamariin kana hadda beellama qabee fi namoonni tokko tokko qamar yaadattoo ta'e mana akka inni bitatuudhaaf waa hedduu irratti hirmaannee fi mana ijaarrateera alhamdulillah mana keessa jiraatu goonee fi jira kanaan dura garuu suuqiin ni xiqqoosii olii gadi deemaa dhiqqa makiinaa jala nu jalaa bu'aa dhiqqa rakkoorra bu'aa jedhamee yaadamee garuu yeroo sana uummannis maallaqa guddaa baasee mana bitee waan ta'eef ammoo nasa yeroo dabarsinee hoggaa caalleerra yeroo dabarsineeti adda dhufne wanni nu dhufneefi beellamatti qabanne woma suuqii wayii suuqiidhuma xiqqoo kan haati manaa isaa amma ilmoo lammaffaa deesseetti namni kun ba'aa baachuu hin danda'u leestoroolle hojjechuu hin danda'u haadha qofatti fatanaan finne nutti illee fatanaadha nama isa beeku hundatti fatanaadha mucaan kun hojjetadhu gadi beeyitii nama jedhamuu qabu miti nama gadi beeyillee hojjetachuu danda'u miti egaa manatti ijaarree irraa kiraa manaan qabu amma akka durii alhamdulillah mee amma immoo waan inni suuqiidhuma xiqqoo wayii dhageessanii suuqiidhuma xiqqoo wayii haati manaa isaa keessa dhaabattee gurgurtu ijoollee lama qaba ilmoo lammaffaa argateera kongiraa jedhaanii mabruuk jedhaanii geemii taphatee waan isin dhibu geemii taphatee waa tokko waan isin dhossu hin jiru hawaasa koo geemii taphatee ana biratti baafata qamar takka anaaf qamar miidiyaa irratti warra wal argee miidiyaa irratti warra wal gatee miti maallaqni isaa ana biratti argama jechuudha guyyaadhaan kun galmeeffatee ana biratti baafata doolaara 900 wayiin gaatee jira nama raree birriin kun gara keenya ifa manaa godhaati doolaara 900 kana warri kennitanii fi giiftii kennitanii fi rabbi umrii isin adeeressu wallaahi namni silaa giiftaroonni leenca buusuu fi qaban eebbiyaati anaa leenca buuftee jennaan eebbiyaati leenca anaa buuftee jennaan rabbi misi amir keessu naaminiin miti eebbi as jira laa kunu eebbi ati itti milkooftu leenca mucaa kanaa kennuutu nama gammachiisa ana mubaarik musammaati kennuur ana sefi adara waan giiftii irraa argattu hin balleessinii ani immoo ummatatti siikadheen wanni inni balleessu hin jiru kaa yaani rakkataafaa wallaahi rakkataafaa hin fudhatu na bira ji'a meeqatti birii kuma kudhan hin gadaa irraa fudhate walitti qabadduuti anis keessaas jedhaan baasu gaafa biqilsii ol jettee kuma tokko sii geesse ummatatti kas si fidee ummanni immoo birrii dabalatee si barattee waan mul'ataa inda walamaa jira doolaara amma argattee ummata hawaasa keetti hime hawaasni nama fayyaa hin qabne jaallatu guutee jira birritti sii daballee suuqiidhuma xiqqoo wayii manuma keessa irraa kuttee madardaraadhuma 2-3 irra kaattee suuqii ittiin banattaa jennaan ishii jedhee daaraa dibatee ispoortii hojjetee adabamee nama bashannansiisee doolaara 950 kana ji'a meeqatti argate yoon siniin jedhe maal jettu haa ta'u alhamdulillah amma immoo dhageessanii amma immoo mee waan dandeenyu 1,000 2,000 5,000 10,000 wama rabbi nuu kenneeni akkaawuntii dhuma isaarratti daballee fi anis isa kana keessaa baasee fi ergee fi doolaara 950 kanas akka hin balleessine waa biraarra nu oolchine mee waan dandeessanuun gargaaraani eegalameera akkaawuntii kee naa kenni qamar akkaawuntii kee naa kenni jechaan sitti himumu jechaan natti himi ol galtanii
ربما يتني وان دندي سن غرغرتوني ايش نتيم kuma tokko kuma tokko كوما توكو jaatamii tokko داتمي توكو shantamii torba داتمي توربا مي افور shantamii afur شنتمي افور توكو مكان شان قمر شامي جدا ogeessanii qamar shaamee kamar shaamee jedha meemee maastar maal jedha duraan dursitee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam An dhugaa rabbi waa lama keessatti hin gammadelle hin gaddelle. Waa'ee haadhaa jechuun waa inni nurraa dubbatee jira. Haati rakkoo hedduu wareegama hedduu keessa kafaltee wareegama hedduu keessa dabartee bakka kanaan geette. Ammoo har'a jecha san inni illee beekee maasha Allah. Jecha waa'ee haadhaa deebi'ee haadha wakka waan sabaatiin nu dhufe namni kun jecha inni nuun jedhe jecha kana hunda gadi hin baasu waan sabaati jedhe. Kun dhugaadha saba ilaallata. Baga rabbiin ilmoollee sii kenne baga rabbiin kanallee geette. Gubee an amma kanaan jedhu waan sila qarqaru garaa keessaanitti ergaa inni waan ansi